biyya keenya yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Eessatti beekti lukkuun bakka joobirri oolu bakka joobirri oolu. Eessatti beekti gadeen bakka dhiirritti oolu bakka dhiirritti oolu. Fayyisaa fayyaa namaa wallaanee madaa namaa wallaanee madaa namaa. Lubbuu du'an oolanii seenaa ofii tafanii seenaa ofii tafanii. Shufeerichi maal godhi xayyaaraa qilleensa fakkaachisa xayyaaraa qilleensa fakkaachisa. Injifannoon galuunkoo baraadhaa qimimmaan si boolchisa baraadhaa qimimmaan si boolchisa. Fayyisaan fayyisumaa kan miila lamaan arigee qabu kan miila lamaan arigee qabu. Dhabeessa lubbuu lamaa kan goora xiyyaa'ee laphee qabu kan goora xiyyaa'ee laphee qabu. Sayo ya garen gabari alas chilanyale alde maarኝ ምን አገር አለና ዛሬ በድል ገባለሁ ነፃነት ቢኖረኝ መች ሰደዳለሁ። አለ ገና አለ ገና ገና አለ ገና ገና አለ ገና የፈይሳ አለ ገና ገና አለ ገና ገና አለ ገና እስተወርቶ አለ ገና ገና አለ ገና ገና አለ ገና ይደገማል እንደገና ገና አለ ገና ገና አለ ገና ያ ፈይሳ የኛ ጀግና ገና አለ ገና ገና አለ ገና ታሪክ ሰራ እንደገና ገና አለ ገና ገና አለ ገና አለ ገና አለ ገና ገና አለ ገና ገና አለ ገና. Ijoollee biyya keenya yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaan ijoollee yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Eessatti beekti lukkuun bakka joobirri oolu bakka joobirri oolu. Eessatti beekti gadeen. Hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin qabu kan daawwachaa jirtan qophii addaa kallattiidhaan istuudiyoo OMN damee siyaatirraa kan isiniif darbudha. Qophii keenya addaa har'aa irratti imala gooticha atileet Fayyisaa Leellisaa irratti akkasumas aadde seenaa jimjimoo gara biyyaatti kan imalaa jiran akkasumas obbo Leellisaa hiikaallee gara biyyaa imalaa jiru kana walqabatee akkasumas waa'ee gooticha atileet Fayyisaa Leellisaa irratti akkasumas aadde seenaa jimjimoon gara biyyaa maaliif deemaa jiru waan jedhu irratti turtii gabaabaa taasisuuf jira. Maarreen egaa isin keessummeessuudhaan kan isin waliin turu Antasfaayaa Minaa akkasumas ogeessa kaameraa fi teeknikaa Mahadii Juneediin waliin argama. Agar xumura qophii keenyatti waliin turaan affeeraa keenya turtii gaarii isin jedha. Hayyeen egaa keessummoonni keenya aadde seenaa jimjimoo fi akkasumas obbo Leellisaa hiikaa baga nagaadhaan gara istuudiyoo OMN irraan nu dhiyaattanii baga nagaan dhuftan isin jenna. Ayyee baga nagaan nu galatooma. Egaa ulfaadhaa egaa akkuma beekamu aadde seenaa jimjimoo fi obbo Leellisaa hiikaa yeroo dheeraadhaaf gama dippiloomaasii karaa Ameerikaatiin injifannoo gurguddaawwan diyaaspooraa keessatti kanaan dura ta'ee hin beekne gurguddaa tiimii keessa wajjin hojjettanii egaa kuni yoomuu Oromoota biratti akka seenatti illee yoomiyyuu waan hin dagatamnedha. Akkasumas gootichi atileetii gootichi Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa gara biyyaatti imalaa jiru kana walqabatanii isinillee waan qopheessitan biyya keessa fi biyya alaatti waan dalagamaa jirutu jira. Kanatti illee turtii kan taasifnu ta'a.
Mee jalqaba gara addee seenatti dhufa. Addee seenaan gara biyyaa deemuuf jirta. Guyyaa lama booda jecha dhageenyees si barbaannee si arganne. Maaltu gara biyyaatti si kakaasee jira yeroo ariifachiisaa kana keessatti? Yeroo jarjaraan karaa biyyaa nageessaa jiru amma torbee dhufu kana koongiresii keessattuu dura bu'aa Kirismas oo yaadatu taatee kan waa'ee rezoluushinaa karaa manaa karaa haawutii irraa charmaanii kan ta'e rankii membarii ammoo karaa demokiraatii irraa kiran baasee itti aansee jechuudha karaa demokiraatii irraa inni rippaabilikaanii irraa warroonni kunii fi warroonni biraallee nam lama kan biraatti jira garee warraa wajjinii imala achitti waan godhaa jiranii fi warra kana wajjin deemuu fi hariiroo haasaa qabaachaa ture. Qabsoon keenya mootummaan jijjiiramee dhaabbatee miti. Hariiroon keenya boodatti dhufnee haasofna akkuma jette sanitti galee qabsoon keenya itti dhufee fi gaafiin keenya gaafii fuula jijjiiruu qofa osoo hin ta'in dhugaa mootummaan amma mootummaa Itoophiyaa mootummaan keenya kunniin jijjiirama guddaa galmeessanii jiranii nullee nu gammachiisee jira. Haa ta'u malee wanti haftee waan jiruuf hanga dalagaan keenya galmaan gahutti warra kana faana waan duukaa ba'aa jirruuf adeemsa kanarratti warroonni kun dhaqee mootummaa qofa dubbisee akka hin galle akkasumas ammoo jiruun warra biyya lafaa akkamitti jijjiirame warroonni dhimmi kun ilaalu warroonni hidhaa keessa tures ta'ee warroonni civic organization mootummaan kun miidhe jijjiirama mootummaan kun fide kun ammoo akkamitti ilaaluu akka haasaa waliin godhan warra kanaaf haala mijeessuu fi ani jar duraa guyyaa 3 deemaa jira jarna duuba guyyaa 3 booda dhufti jechuu haala kanarratti dalagaa jira kanumaa fi jarjartiin yeroo dhumaa irratti waan murtaa'ee fi barri kun bara filannooti akkuma beektu jiinitti aanka dhufu ammoo koongiresii riisasii bireekii isaa fidee waa as deebi'uu fi kanumaaf hatattamaan kana goone malee karoorri keenya qara guddichi ka dalagaa irratti ture Leellisaan hin dubbatee jedha Fayyisaa wajjin deemuu warroonni kun barte akka ta'uuf irra dalagaa ture yeroo dheeraa fi akka tasaan nu ta'uu dhabee gariin amma deemaa gariin ammoo booda deemaa tasfaa'e kanumaaf deemaa. Ayyee galatoomii seenaa jimjimoo. Meega gara obbo Leellisaatti dhufa. Obbo Leellisaa akkuma beekamu gaa gootichi atileetii Oromoo Fayyisaa Leellisaa yeroo Riyoo irratti Olompikii Riyoo irratti bara 2016 harka isaa wal jala dabarsuudhaan diddaa agarsiisuudhaan egaa otoo gara biyyaatti deemin gara Ameerikaatti dhufe warra jalqaba achi deemanii simatan keessaa tokko isin yeroo sanatti jechuudha. Meega amma maaltu ta'aa deemaa jira akkuma akkan odeeffannoo qabutti isinillee waan haala Fayyisaa kana gara biyya keessatti karaa alaatiinis qophiiwwan ta'aa jiru keessatti warra qindeessaa jiru keessaa isinidha. Mee duubarraa ka'aatii haga ammaatti maaltu ta'aa jira? Fayyisaan illee yoom deemaa haalli deemsa isaallee akkami? Hayyee galatoomi tasfaa'e. Akkuma beekamu gaa Fayyisaan yeroo Riyootti wareegama guddaa kaffalee jireenya maatii isaa hundumaa laayinii irra kaa'ee waan sana hojjetee kaasee warra jalqabaa nuti Floridaa irraa kaaneeti kan achitti argamne hamma ammaatti illee isuma wajjin jirra. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Seenaa wajjin waa'ee adeemsa isaatii irraa kaasnee irratti hojjetaa turre koreen dhaabbatee jira. Koreen kun gama biyya keessaatiif gama alaatiin dhaabbate jechuudha. Anaaf seenaan kan warra gama alaa kana keessa jirra. Irra caalaa isaa garuu kan organaayizii godhu jira warra keessaati. Egaa asiituu kana irratti qophaa'aa jirru really simannaa simannaan sila gooti kun gaafa yeroo Riyoo sana moo'ee gale akkaataan itti simatamu beekamaa ture warri Olimpikiidhaa galanii sunillee jalaa hafe kan isa caaluun uummati keenya bahee akka simatu deebisees immoo qabsoo qeerroo kana sadarkaan nama jiru kanarra addunyaatti ibsuudhaan kan ga'e dhugaa dubbachuudhaaf Fayyisaadha. Hawaasi illee of course waan adda addaa hojjetaa turre fiiwulii guddaa kenneefi kanasiin injifannoo kana nu galmeessise keessaa illee tokko jechuudha. Kanaaf utuu sarara hojjennu waa'een koongiresmaan akkuma seenaan jette Christopher Smith fa'aa deemuuf waan ka'aniif seenaan immoo isaan illee yoon wajjin deemtanii waan isee gaafatanii fi egaanus isheen dhattee kana duwwaatu hin taane wantooti karaa dippiloomaasii kana gara boordeetti irratti haasa'uu dandeenya. Isas duukaa deemteechi giraawundii haa hojjettu nuti immoo asii waan hafe xumurree warra koree biyyaatii wajjin wal simachiisnee deemna jenneeti jechuudha. Innaa seenaan egaa ammaaf kanaaf deemti.
nus immoo kan Fayyisaa kan akkuma beekamu guyyaan deemsaa hin beekamne koree warra biyya keessaati kan eeggataa jirru. Nuti asii gama keenyaan gama Ameerikaa kanaanii wanti itti qophoofne jira warri Fayyisaa kana wajjin deemuuf jedhan yookaan deemuuf yaada qaban delegeeshinii addaa jiru. Isaaniin eegaa jirra jechuudha ammaaf. Egaa seenaan immoo deemtee giraawundi woorkii jalqabde jechuudha. Ayyee guddaa galatooma obbo Leellisaa hiikamee gara seenatti deebi'a. Mee seenaa akkuma beekamu waggoottan sadan arfan darban kana keessatti tiimiin keessattuu immoo adda durummaa keetinii dippiloomaasiin karaa Ameerikaa hojjettanii galma guddaa fakkeenyaa fi HR 128 riizooluushii sana argamsiisuu irratti akkasumas seneetaroota Ameerikaa koongireesii karaa hundaan dippiloomaasiidhaan jijjiirama guddaa sana fidanii jirtu. HR 128 suni mee agamillee dhiibbaa uume akkasumas immoo amma akka nu ibsitee jirtutti gara biyyaa deemtee haal tokko tokko qopheessuuf gara biyyaa imalaa jirti. Mee otoo gara biyyaa sana iyyuu hin qaqqabin namoonni koongireesoon si faana dhufan akkamiin gara Itoophiyaa deemuu murteessanii dhiibbadhuma isin tiimiin keessan taasistaniin immoo akkamiin gara biyyaa dhaquu karoorfatanii mee achirraa waan tokko nu ibsi. Galatoomii sadiitti deebi'aa jira waan Fayyisaan duratti tuqe kan Leellisaa goota keenyaa itti da'uun barbaadee ture. Ilamaan si fakkaate balaa gabrummaa waggaa 400 keessatti amma abbaan akaakayyuun kennan marqamee sabni biraan nu dhaga'uu dhabe tuffee nu baase Fayyisaan si galee. Kanaaf jecha gatii hedduu kafale. Namni keenya keessaanillee alaanillee ka beekuu qabu. Fayyisaan of kennee qabsoo tana warra kiyya haa hidhanii warri haadha manaatti yaa ajjeesanii jedhee of kenneef murteessee waa hedduu dhabee jedhe. So irratti dalagu jirra namni keenya kaa yaaduu barbaadu Fayyisaan urga biyyaa bahee nama bakka tireen itti godhu rakkoodha. Inni biyya kanaaf haarawaa aadaa biyya kanaatiif haarawaa biyyi kun ammoo gosa waliin hin deemtu hedduu waan gatii guddaa kafalee jiruu fi wanta hopefully eegaan deemeellee lafatti akkuma amma Leellisaan jedhe waan dalagu jira Leellisaan paasitti naasaanii waan guddaa godhuu qabna. Sabni keenya Fayyisaan goota Oromoo qofa otoo hin ta'in goota addunyaati goota Afrikaa bira dabree goota addunyaati. Yoo yaadatu taate bara 1970 keessatti warri gurraalee akkanatti harkisan kaasee ture. Warroota jijjiirama fidan keessaa ayikaanii addunyaa namaaf ta'an keessa Fayyisaan nama hin dagatame tokko isaanii. Kan biraa ammoo Fayyisaan hangamillee onnee yoo kennee jedhe ka akka Leellisaa warroonni achi maatii ofii gatanii jiruu ofii gatanii xayyaara bitatanii namni tikeetii kaffalee fi mari'atee godhan jiru. Haala isaa bakka inni taa'urraa hoteelala mootummaan Itoophiyaan waa sodaatamee fi waan inni godhu waan hin beekneef inni harka akkana godhee achi booda hin badee dhofamee seeftii isaatiif eegamee imbaasii US bira geessinee koongireesii katabsiisee waa hedduu godhee abbaan ofirraa dubbachuu hin danda'u. Ani Leellisaa galee waa hedduu maatii isaa gatee inni illee achitti isa jala deemee koongireesii isaa barreessee koongireesiin akka imbaasii barreessu imbaasiin beellama fuudhee hatattamaan akka inni biyya kana dhufu nama godhe keessaa nama dura tokko eenyu kan hin dhiyaanne. So kana underline godhuu barbaada gumaacha Leellisaan isaaf godhe kara kaanii nammoo Leellisaan olaattee kara Filoodaa kana namni Oromoo baay'een hin jiru. Warra Habashaatu jira. Haa ta'u malee Rippaabilikaanii keessaa sanatti rezoluushiina 168 kaamarra dalagaa jiru. Gaatillee irra gaafii na gaafattee jette. Kana keessaa nama jalqabaanii Rippaabilikaanii fide isa. Rippaabilikaanii fi Demokiraatiin akkuma beektu waliin hin dalagdu bara dhiyeenya kana. Yeroo jalqabaatii fi kan fide maaf fide hariiroo irra dalagaa turee fi gocha inni nama kanaa godhee fi kanaafi amantummaan namtichi sun gaafa jalqabaallee hardhallee sababa Leellisaatii fi jechuudha warroota tiima isaa keessa kan Florida jiran keessa gumaacha hangana hin jenne godhee senatara akka Rubioon senatara Rippaabilikaanii keessaa hin beektaa nama pirezidaantii fiigaa ture nama taayitaa guddaa qabu soo kana hin dagatamuu hin qabu. Kenna as deebiteetiin gaafeeti na gaafattee warri kun akkamitti deeme yoo jette akkuma duratti siin jenne wanti haasaan garii miidiyaa irratti yoo dhufuu dhabaatellee dalagaan keenya keessaa hin tufu waa hedduutu jira. Amma fakkeenyaaf gara baha Oromiyaa irratti namni keenya halkanii guyyaa duutti jira. Waa'ee kanarraa Leellisaan
ani namni baay'een ni naasa anumaaf Leellisaa asirra waan jiruuf haasoo malee garaan nu gubatee si galee akkana godhuu qabnaa akkana godhuu jabnaa eenyutu jala jira balaa baha Oromiyaa irra jiru kana keessattuu lakki waraana mootummaa Somaaliyaa qofa moo namni keenyallee ka balaa qabutu keessa jira yoo jiraate hoo namni kuni maqaan isaa kennamee seeraaf akka dhiyaatu godhuu qabna yoo goone immoo koongirasii maaltu jira kanneen seriously on a daily basis haasofne jedhan Leellisaa wajjin maa hojjette nuti hawwiin kenna qabsoon kenna namni kenna nagaan haa jiraatuuf malee namni kenna gurguramaan tokko ka'ee gurguree saba keenya terrorize godhee ofumaa isaatiif kiisa isaatiif fudhatuuf akka godhuun barbaannu yoo namni keenya Somaaliyaa yoo namni keenya TPLF wajjin kan hidhiidhu taate nama keenya akkasuma kennuuf jenna hanga dandeenyu jechuudha. Rabbiin karaa haqaara nu haa kaa'u jennee haasofnaa. So haasama kana keessa otoo haasofnu wargahii biraallee ni qabu biyya jiddugaleessa Afrikaa keessaa kanneen lamaan keessaa eega deemaa jiraatanii Itoophiyaan wanni guddaan tokko beekamuu qabu. House resolution akka beektu darbee jira gara tokkoon Senate resolution pending gida deebineetti haasofnaa housing kun haa dabru malee mootummaan housing kun jijjiiramni dhufe hagam nu gammachiise jijjiiramni kun nu fudhatama qaba jijjiiramni kun uummata lafaatiif bu'aa buuse moo afaan qofa kan jedhu hiringii biraatti dhufutti jira si galee hariiroo kana nuti mootummaa warra biyyi kana mootummaa lammaa kan hin jaalannee jirra gammannee jirra garuu namni keenya hanga duutisaa dhaabbattutti mootummaan dalagaan isaa wanni inni guddaan security dha ilmaan keenya hanga secure godheen eegini mootummaan kun biyyi daangaa Oromiyaa hanga eegaminitti nu quuste nu rafne nu gahe jennee dhaabuu hin dandeenyu kanaafiyyuu warri kun ijaallaalee nama dubbisiinsa keessaallee mootummaa dubbisuuf deemanii mootummaa qofa otoo hin ta'in nama miidhaa kanarra jiru haa dubbisuu kan jedhuu fi kanuma kanaa walitti hin asirratti gaafii tokko asumatti si dabaluu gaafii kana namoonni yeroo baay'ee dubbachaa jiru keessattuu erga jijjiiramni amma biyya sana keessatti dhufaa argame akkasumas muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi obbo Lammaa Magarsaa fa'aa gara Ameerikaa erga dhufanii SS 168 suni seenaffaa dhiisaniiru waan jedhutu jira jijjiiramni waan dhufee fi kana booda push gochaa jiranii jedhanii namoonni sooshaal miidiyaa irratti yeroo walakkaa fudhan argaa jirra dhuguma dhiifta ammallee erga tokkorraa ibsiteerta dhuguma dhiifta immoo Somaaliidhaan uummanni keenya akka baruuf. Maal Leellisaan sitti meen jedha maal naaboo akkamitti dhiisuu dandeenya namni keenya halkanii guyyaa du'uutti jira. Namni keenya eenyu akka jeequu eenyu akka jeesu wanna godhaa jiru Leellisaan itti dhahee dubbatuu hin danda'a gara keenyaan hin dhiisne actually mee Leellisaa irraa dubbadhu ani booda irratti dhahee hin jedha kasanii. Ayyee Leellisaa. Ayyee akkasitiin gaafa ilaalanii waan dhaabbate fakkaata maaliif namni baay'ee illee akka duraa sanatti dubbataan jiru waan ta'eef garuu dhugaa dubbachuudhaa fi akka duraan itti jalqabametti hin jiru because jijjiiramni baay'een wanti Senate resolution 160 sana keessatti akka inni hojiirra oolu gaafatamu baay'een hojiirra ooleera fakkeenyaaf amma kan akka hidhamtoota hiikuu anti-terrorism law or seerota adda addaa kan akka laaffisu sun amma hiika argateera waan ta'eef inni hin arganne jira amma dhimma achi keessatti primary ta'anii dhiyaatan hiika argatee warra hin arganne or warra immoo gara fuulduraatti irratti hojjennu maaltu jira seetee seenaa illee itti babal'isuu dandeessi kana of course yoonni detailiidhaani hamma ammaatti kan hojjetaa turre waanuma against mootummaa sanaati waan mootummaa sana adabee yookaan immoo sodaachisee akka isaan hojii isaanii sanarraa of qusatan kan godhuudha. Amma gara fuulduraatti garuu transitionii nama dhufe kun jijjiirama amma dhufe kun lubbuun namaa hedduun utuu hin badin jechuun civil wariin yookaan immoo humna qawweetiin mootummaan kun gufee dikteetarii kan biraan bakka hin buune the cheapest way jechuudha karaa salphaatti mootummaan tokko jijjiiramuu danda'uudha. Jijjiirama dhufe kan immoo gadi jabeessanii gargaaranii waan rakkina isaatiin bira dhaabbatanii akka inni cimee democratic country democratic probably Afrikaa keessaa kan tokkoffaa ta'uu danda'u gochuudhaaf illee mootummaan kun shoora guddaa taphachuu danda'a mootummaan Ameerikaa jechuudha. So Senate resolution isa amma modify goone improve goone akkamittiin akka inni gara instead of isa oppose godhaa turre sanarra maybe gara deeggarsaattis jijjiiruu dandeenya cautiously jechuudha waan isaan godhaa deeman kana ilaalaa gara biyyattiin deemaa jirtu kanas ilaalaa modify ta'aa jira jechuudha. Seenaan gadi fageenya isaa himuu dandeessi. Kanumaan isii jalqaba seenaa. I think gabaabinaan actually inni fidee jira sanuma modify ta'ee jijjiirama malee
I mean, enough negative. That's fine. Ato me gaafi tokko amma si gaafadhe seenaa akkuma beekamu keessattuu House Resolution HR 128 sana asitti sana durasi waan uummata Oromoo irratti halkanii guyyaa hojjechaa turte uummanni keenya sirriitti si beekaa gama biraatiin egaa seenaa jimjimoo gara biyyaa dhufaa jirti jedhanii walirraa fuudhanii yeroo haasaanis karaa keessattiinis naa barreessanii namoota adda addaa wajjin dubbannee jira. Mega seenan sirriitti simannaa biyya gara biyyaa dhufaa jirti waan jedhu dhaga'ee yoom deemaa jirtaa waa'ee deemsa keetirraa amma tokko. Ani sababaan ana hatattamaan deemeef karoorri keenya ka jalqabaa Fayyisaa wajjin haala mijeessinee kanneen irratti haasaa ture yeroo dheeraa fi Fayyisaa wajjinillee Leellisaa wajjinillee garuu dhimmi kun sigalee carraan jiru kun carraa yeroo gabaabaa waan ta'eef warra kana dura guyyaa 3 deemee waan adda addaa haala mijeessee akka namni keenya walga'ee warra kana wajjin dubbatuu fi sanbata xiqqaa isiniin ka'a sanbata guddaa sa'aatii akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a 1:40tti achi gahee jira jechuudha. Sanbata guddaa ga'a. Sanbata guddaa nagaan galiyenna. Mee gara obbo Leellisaa mee erga walumaa galatti ilaalla jijjiiramni haaromsi jedhamu biyya Itoophiyaa keessatti dhufe asitti keessattuu isin qaama bulchiinsa mootummaa biyya kanaa wajjin hariiroo waan qabdaniif waan dippiloomaasii kanaan akkuma waliigalaatti mee akkamitti ilaaltu mootummaan Ameerikaa erga jijjiiramni kun dhufe ija akkamiitiin biyya sana ilaalaa jira akkuma HR kana haa ta'u SSC illee haa ta'u akkuma waliigalaatti ija akkamiitiin biyya sana ilaalaa jira mootummaan biyya kanaa dhuguma jijjiirama dhufaa jirutti amananii jiru moo ammayyuu shakkii waan jiru fakkaata? Galatoomi jijjiirama amma dhufe kana baay'ee positively ilaalaa jiru. Keessumaati amma Senator Rubiooni warra senior yookaan immoo mootummaa kana kan control godhu warra Republikaaniiti inni komitee kan foreign relations sana keessa jiru keessa jira. Update illee yeroo baay'ee anis nan gaafadha isaan illee immoo maal yaadda waa'ee biyyaas jedhan yeroo isaan itti gaafatanii jira. Achi keessatti gaafa ilaallu akka walii galaatti gaafa ilaallu baay'ee itti gammadanii jiru. Isa duwwaatu hin taane congressmaniin koos akkuma kana kan bakka bu'aanii kan House of Representatives sunis yaaduma wal fakkaatan qabu. Kanaaf iyyuu amma isaanii kan isaanii Fayyisaa duukaa deemuudhaaf. Fayyisaan gaafa biyya deemu delegationii duukaa yoo danda'an ofii deemu Rubioon faan positive deemuudhaaf yoo scheduling isaanii hin mijata ta'e yookaan immoo guyyaa Fayyisaan itti deemu sun yoo barame duukaallee deemanii isaan waan kana witness gochuu barbaadu jechuudha. Jijjiirama dhufe kana qaamaan dhaqanii ilaaluu barbaadu yoo of hin dandeenye illee immoo namoota isaanii maybe warra akka legislative assistant isaanii ta'u chief of staff isaanii nu duukaa erguu danda'u jechuudha dhaqanii witness gochuu. Asirratti obboleessaa jedhama. Atleet Fayyisaa wajjin deemu namoonni fakkeenya akka koongirensii fa'aa namoonni sila delegationiin kun akka karooratti kan jiru atleet Fayyisaa Leellisaa waliin deemudha. Kan gaafanne yaada kana numatu dhiyeesse Fayyisaa waliin mari'annee isaan illee immoo Fayyisaan gidduutti pilaanii godhee jira as Floridaa kana nu bira dhufuudhaaf akkuma seenaan sila jette Floridaa maanni dhufaatii Fayyisaa yeroo riyoo turre sana roolii guddaa kan taphate mootummaanis egaa mootummaa President Obama ture Obamaan immoo Dimokiraatiidha. Senator Nelson kan jedhamu kan Floridaa kuni gahee guddaa taphate Fayyisaa fiduu keessatti karaa embassy wajjin haasa'ee xalayaa barreessee akkasumas immoo immigration asiitii wajjin dubbatee jechuudha. Kanaaf Fayyisaan kanaan dura illee isaan xalayaadhaan galateeffateera. Amma garuu faayinaaliitu biyyan deeme al tokko dhufee waajjira isaanii deemee isaan illee dhufanii abbuma jiru wajjin dhaqee galatoomaa jechuun ni barbaada. Kana sagantaa akkasumatti pilaanii goonee jirra. Fayyisaan utuu hin deemin dura mee guyyaa tokko lamaaf dhufee deebi'a. Isuma sana keessa kaasnee Fayyisaan amma kunoo biyyatti galuudhaaf biyyis nagaa argattee hamma tokko jijjiiramatti isin puushii gootanis biyyatti argamee jira galati keessan guddaadha jennee walumaan dubbanna waan ta'eef isaan illee yaada kanatti kaasnaan positively reply nu godhan jechuudha. Of course wajjin deemuu dandeenya kun waan baay'ee gammachiisaadha. Keessumaati immoo ija hojii isaaniiti wanti kun. Akkuma beekamu dhiibbaa mootummaa Ameerikaati wanti guddaa Itoophiyaa kufaatii isaanii yookaan immoo jijjiirama kana kan fidu sanction illee yoo ta'e qoqqobbii irra kaa'uudhaan illee yoo ta'e Senate resolution yookaan House resolution garuma sanatti deemaa ture sodaan kun illee guddaa keessa jira kufaatii wayyaaniitiif yookaan immoo waan itti jirtu dhiisuu seetiif isa kana
hojii isaanii akka ta'es beeku waan ta'eef of course egaa isa nuti beennu ol beeku isaan waan baay'ee waan biyya sanaati kan nutti manii oliyyuu beeku jechuudha. Gammadee dhaqanii ilaaluudhaaf iyyuu gammachuu isaanii guddaadha jechuudha. Utuu biyyi kun haala kanaan haala nagaa kanaan qabsoo qeerroon geggeesseen jijjiiramni dhufuu baateeti yoo gara dhiibbaa guddaan dhufa ta'e mootummaan Ameerikaa illee horii miliyoona baay'ee or billions baasanii mootummaa sanas kuffisuu yookaan jijjiiruu or warra lubbuu namaa darbuufis maybe itti gaafatamuu argatee kun gara chiippiidha jechuudha isaaniidhaaf jijjiiramni dhufe kun. Kanaaf isaan illee dhaqanii witnessii gochuu barbaadu Fayyisaa carraa Fayyisaa kanatti gargaaramanii amma gareen warri seenaa wajjin deeman kun akkasumattiin dhaqanii assesii gochuudhaaf biyyoota Afrikaa biraa waan deemaniif isa kan Itoophiyaa sanas itti goranii seenaa wajjin dhaqanii ilaalu warri hafan immoo deemanii ofii isaaniiti guyyaa 2-3 fudhatanii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjinis quunnamanii akkasumas muummicha ministeeraa namoota argame wajjin assessmentii isaanii kan barsiisa ta'u ilaalanii dhufanii ragaa ba'uu jechuudha gara fuulduraatti gaa nuufillee carraa gaarii kan nu ta'u dhaqanii ilaalanii gaafa as deebi'anii egaa akkuma argitanitti gargaarsa biyyi sun barbaadu illee machitti carraan kan nu ta'u waan ittiin gargaaruu dandeenya waan mootummaan kun ittiin mootummaa sana bira dhaabbatee cimsuu danda'u illee achumatti mari'achuu dandeenya jechuudha hojiin itti aanu immoo achirraa ka'a jechuudha. Ayyee galatoome obbo Leellisaa hiikaa seenaa gaafii kiyya gara xumuruutti deemaa jira. Meeqatti dursitee gara biyyaa deemuudhaan delegeeshinii koongirensii Ameerikaa irraa dhufan biyyatti simachuudhaan bakkeewwan adda addaa deemtee daawwachiisuudhaan haga masaraa mootummaa. Egaa mee walumaa galatti wanti kun waan akka salphaan hin argamne hojii guddaa yeroo keessan guddaa irratti fixxanii amma immoo fuutanii gara biyyaatti galtanii haala qabatamaa biyya sanaa ilaalchisuuf jirtu maaltu eegama kanarraa? Wala maddisii baasee jedha warroonni delegeeshinii amma torbee dhufan kun yeroo gabaabaa waan qabanii fi mootummaan wal gahuu warra akka sivikii kanneen kan qopheessine kanaan wal gahuu delegeeshinii itti aanu bakka baay'ee ka deemu sani dhuguma jettee tasfaa'ee qabsoon kun ka ifa ta'uu qabu durallee dubbannee jirra anaaf Leellisaa qofaa miti namni hedduu irratti hiriiree namni hedduu irratti mallaqa dhabee yerootti dhabee jira akka Fayyisaa dhiisiitiin warra ijoolleen ru'ii jaraa kennite nama 7,000 nama keenya Itoophiyaa dhiisiitiin baqatamaan biyya alaa kuniyyuu koominiitoonni Oromoo hedduu kennanii jiranii. Ila kanarratti carraa fudhadhee maal jechuu fakkaate qabsoon keenya kan jalqabaa kan ture gara kiyyaanii qabsoo mirga namaallee haa ta'u itti aanee ammoo qabsoo eenyummaa Oromooti. So koongiressii kana maal barsiisan jiru Oromoon saba guddaa ta'uu Oromoon jedhan bineensa akka hin ta'in Oromoon jedhan sun saba hamtuu akka hin ta'in kana eenyummaa Oromoo barsiisuudha. Lammaffaa ammoo ila namni eeggadde gaaf tokko namni maal naan jedhe namoota murtaa'eetu yeroo wajjin deemuu qabdaa resolution kana dhiisuu qabdanii amma mootummaan jijjiiramee jira warrummaa mootummaallee garaa keessa akkasuma yaada. Ila wanti an jedhuun jara maal sitti fakkaata resolution kun hin hafullee sababaan inni hin hafnee fi namoota ajjeesanii dhiigni jala harka jirutu jira. Namoota qabeenya Oromiyaa hatanii asitti biileenarra ta'antu jira. Namoota kana kafaana deemuu danda'uun mootummaan Itoophiyaanu yoo resolution kun darbe namoota sanniin faana deemne qabeenya ilmaan Oromoo hatan warri biyya keenyarraa baasanii namni keenya namaa bahee horii ta'ee warri ammoo asitti ittiin taajira ta'e kan hanga fayyaan jiraa deebi'utti yoo san ta'e qofa kanaaf yoo akka ilaalcha keenyaatti mootummaa Itoophiyaadhaan illee ka jenne kanuma resolution kun isiniif bareedaadha. Jijjiirama isin jettan marayyuu harka isinii dhoofnee jirra mootummaan Ameerikaallee resolution haaraa dhufutti jiru jartu keessa kara sanatii kuniin dhufa resolution kanarratti harka dhaheefii jira gochaa gumaacha koreen warra biyyiitiif lammaa godhe kana akka gaarii poozitiivii akka Leellisaan jedhe kana baay'ee gammannee ilaallee jirra garuu haa ta'u akkasumaan si dhaabuuf dhiifama yeroo kallattiidhaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dabarsaa ture walgahii irratti kennisoota adda addaatti si argaa turre interviiwullee kennaa turte mee asumaan waan biyya kanattillee waan argite jijjiirama sila haga Ameerikaatti dhufanii jirri kun godhanii muummichi ministeeraa fi pirezidaantii lama achirraa illee wal qabsiisituma. Maalaaf tasfaa akkamitti afaan nu qabaniin dubbatiin hayyuu jechuu jiran. Abiyyi yoo ta'e waaqaa maalummaa namichi masirraa nuuf garu jedhanii maal. Loliis waan biraatti namni keenya nuti warra kana jibbinee afoo dhaabbachuu otoo hin ta'in
beeku namni siqee kun jiraachuu qaba kana beektu beektaa namni keenya ka beekuu qabu yoo numartuu harka waliin dhoofne jarri kun jabaatanii hin dalagan otuma jara illee jaalannu gumaatti jiraallee utuu faarsinuufi hoo hanga haftee dhiibaa lolaa oppoozii deemnaa kanaaf dubbachuun keenya yoo nuti hin dubbatin eenyumaa dubbature numartuu jal'isneeti namni keenya akkuma agartu du'utti jira namni keenya akkuma argatu garii mallee hafee jira jijjiiramni guddaan dhufee jira warri qabeenyaati ammallee qabeenya fi qabatee taa'ee jira hagadhaa nama ajjeese kumaatamaan kan nama ajjeese maleedhaa tokko hin jiru sigalawwanni akkana hafee jira mootummaa kana jaalannee jirra jijjiirama guddaa akka fidanii jirra qarqaaru jirra dubbachuu jirallee warraafillee dubbachumatti jirra kanaafiyyuu garuu hoo namni keenyaa kuni warra harka wajjin taa'uun qabu namni keenyallee expectation akkasii godhuun qabu kaati gaafattee fi haga warra kun dhufe ummata nurraa garagalchanii jiran hoo gabaabee sirraa deebi'ee ummanni amma bakka nurraa dhiisaa jedha nuti ammoo akkasii miti qabeenya hedduutu saamamee jira hedduutu dhabamee jira kanaafiyyuu kana godhuu qabnaa akkasumas ammoo waa hedduutu deemuutu jira beektaa kaa'ala miidiyaa finaasonnee waan akka hiiringi jijjiiramni kun hangami jijjiirama lafa gahu jijjiirama hundee dimokiraasiif ta'u immoo jijjiiramni kun of duuba nu deebiseetiin biyya sana akka tokkootitti afaan tokko ka jedhan sanitu deebisaa ka jiru jijjiiramarra jira sigalee jijjiiramni kun waan akka bishaanii ta'ee fi hin beeknu kanaafiyyuu warri biyya alaa jiru namni baay'ee jijjiiramee warri illee dhufeetiin asitti nama baay'ee gammachiisee jira akkuma dhageettee hin gadammisootatti hamilee koominitii keenyaa garaa gahee jira haa ta'u malee garuu du'iinsi ijoollee keenyaa bahaa dhiyaa kaabaa irratti illee hin dhaabanne aga xiqqoo naannoon boordar oromiyaa rakkootu adda addaatti jira akkasumas immoo nuti dalagaan keenya mirga namaa waan ta'eef yoo mirga namaa sun ka oromoon illee saamamu taate yoo oromoon iyyuu ka teroraayiz nama godhu taate diina wajjin dhaabate warra kanallee akka falatti godhu itti fufuu yaada keenya hawwii keenya jechuu barbaadaan. Ayyee guddaa galatoomne ergaa karaa keessaa naqaqqabaa jirutu jira obbo Leellisaa akkuma beekamu gidduu kana Oromiyaa dhiigaa irratti uummanni keenya karaa Harargeetiin lakkoofsan hedduu ta'u dhumaa jira Adaamaa keessatti akkasuma ajjeecha jira gama liyyuu poolisiitiin hagammaa uummata keenya erga buqqisuurraa kaasee guyyaa guyyaadhaan uummanni keenya utuu hin du'iin guyyaan oolee itti bule hin jiru keessattuu immoo waan isin hojjechaa jirtanii waan akkanaatiif iyyuu dhiibbaa duraanuu kaastaniirtuu namni du'aa jira kanaaf dhiibbaa akka godhuu fi gam fayyada keessattuu immoo delegeeshinii koongiresiin Ameerikaa biyya Ameerikaa irraa deemu naannoo uummanni buqqa'ee jiru naannoo uummanni itti dhumaa jiru iddoo akkasii carraatti deemanii arguun qabu moo wanti kun akkamiin ilaaltu? Ayyee galatoomi dhugaadha waan baay'ee nama gaddisiisu deemaa jira gara bahaa Oromiyaatiin kan nama gammachiisu garuu gara waamicha adda godhameef qabsoo cimaa gaggeeffameef obbolammaa faa gaggeessanii kan lixa Oromiyaa hiika argatee jira. So waa'een yaaddoon gara sanaa raatee amma gara baha Oromiyaatti deebi'ee jiru. Continuously baha Oromiyaa daangaa duwwaatu hin taane muchas dhufeellee gara Adaamaa keessatti uummati keenya dhumaa jira. Gara mootummaatiin deebiin kennamaa jiru hammanatti quubsaa natti hin fakkaatu. Maybe gaarii mataa isaanii qabaachuu danda'u. Warri waan kana gaggeesses seeratti akka isaan dhiyaatan abdii guddaa qabna. Argitee transition irra jirama waan ta'eef mootummaan kun gargaarsa barbaada gargaarsa nama hundumaa barbaada gargaarsa uummataa barbaada diinni jibba Oromoo qabus jijjiirama dhufe kana hin jaallannes karaa bahaa Oromiyaatiin dhiiga hamma danda'e dhangalaasee dadhabbii yookaan immoo konfliktii uummata gidduutti gaggeessuuf akka deemaa jiru beekamaadha. Kana hubatee namni keenyas hamma karaa danda'ame bira dhaabbatee mootummaan Oromiyaallee humna isaa amma kanaan duraatu hin taanetti jabeessee daangaa irratti geessee uummata keenya kana tiksuu danda'uu qaba. Warri koongiresii illee amma kan isaan ilaalan yaaddoon isaanii inni guddaan tokko amma koongiresmaaniin koo guyyaa lama dura walii dubbadheen ture warra chief of staff isaatii wajjin. Gaaffii kana illee na gaafataniiru. Isaan amma akkuma nuti beeknu kanatti dhagahu isaanis riippoortii isaanuma argatu. Maali wanti deemaa jiru? Tiraanzishiniin gara tokko jijjiiramni gaariin jira mootummaan waan gaarii hojjetaa jira garuu konfliktii namni deemaa jira maal sooshaal miidiyaa kanarras jedhanii gaaffii dhiyeessuu jechuudha. Egaa deebiin jiru maalli warra jijjiirama kana hin jaallannetu warra durmaa egaa qabeenyaanis saamichaanis maalii jiraa ture amma dhabe horiidhaanis nama bitanii yookaan immoo karaa Sumaalee sanaanis miidhaa gurguddaa akka isaan gaggeessaa jiranidha. Mootummaan kunis immoo waan danda'e karratti hojjetaa jiru abdiiruma qabna. Egaa gaafa deemnullee yoo waan tole nuun jedhanis natti hin fakkaatu
garuu dimaandii keenya keessa gashineera seenaa wajjin yoo haasaa ture dheengadda yoo biyya dhaqee obbo Lammaan faanii fi egaa warri security embassy dabalatanii yoo kan nu hayyaman ta'ee haga kaampii sanaa deemnee kaampii Hamareessaa or kaampii lafa buqqaatonni sun jiran deemnee at least tokkoon isaaniitti agarsiisuu yaalla kan jedhu of keessaa qabnaa egaa sun it is dependent on hayyama achiin nu kennan sanarratti hundaa jechuudha. Egaa baay'ee gara tokkoon waan nama gammachiisudha wanti deemaa jiru gama kan biraadhaan gaafa ilaallu immoo waanuma expectedidha waanuma hin ta'a jedhamee eegamudha. Egaa uummati keenyas jabinaan mootummaa amma jiru kana bira dhaabbatee akkuma beekamu kan geggeessu Oromoo akka durii ari'atamuun akka durii Oromummaadhaan hidhamuun dararamuun hin jiru waan ta'eef waan dandeenyeen bira dhaabbannee haa gargaaruudhuma at least gamaas ta'e alaas jechuudha. Haa ta'u galatoomaa gara dhumaarratti seenaatti dhufee asumaan xumurra meegaa walumaa galatti gootichi atleet Fayyisaa Leellisaa egaa akka gidduu kanaa odeeffannoon adda addaa baay'eerutti yeroo dhiyootti gara biyyaa deemaa jira. Meegaa ilmaan Oromoo biyya keessa jiranii hawwii guddaadhaan gooticha Oromoo atleet Fayyisaa Leellisaa simachuuf eegaa jiru. Akkasumas seenaallee siinillee akkasuma uummanni keenya si eegaa jira. Mee walumaa galatti simannaa gootaa akka taasisaniif atleet Fayyisaadhaa fi akkasumas aarsaa inni amma kana hunda kaffalee uummata keenyaaf saba isaatiif jedhee maatii isaa waa hundatti murteessee aarsaa kana hunda kaffaleef walumaa galatti simannaan gootaa akka taasifamuu fi walumaa galatti waan anillee irraa hambise yoo jiraate walitti qabdee asumaan ergaa kee dabarfachuu dandeessa. Fayyisaa itti deebi'ee jira ergaan kee kan dabarfadhu namoonni keenya kan magaalaa guddoo keessa jiran magaalaa guddoo keessa jiran harki guddaa namni keenya magaalaa fi baadiyyaa keessa biyya tuni magaalaan sun teenya kan gosa keenyaati akka halagaan nutti dhufeetiin hin jeeqne namni keenya ofitti fudhachuu qaba. Lammaffaa ammoo biyyi seeraan jiraachuu qabdi. Hammamillee namni yoo waa balleessee jiraate seerri nama qaqqabuu qaba. Namni seera akka ofitti hin fudhanne hedduun gaafadhee jira. Haqa irratti murtoofnee falmataa turre haqa keenya dhabnee waggaa 150 lafa teenya irraa diinni abbaatti ta'ee nuti hamba taane garuu akka diinaa san nama hin goonu akka durii ofitti hin dhiisnu namni keenya kan laalee jaaroleen keenya kan dura bu'anii dargaggoonni keenya ammoo jaarolee kabajanii qeerroon keenya lafa teenya magaalaa keenya nagaluu eegsise akkasumas seeraa eeguu sanan dabarfadha. Fayyisaa kan guddaa naamee jedhuuf yoo dhuguma namni waaqatti aanee Oromoo yeroo kana waa dubbatee akka nam tokkootitti abdiif samii sochoose aayidali ilmi namaa kan fakkii barbaada ilmi namaa si galee waa itti ergatuu jaalanna waa fafoo kaayachuu jaalanna. Egaa namni ofoo kaannu namni akka fakkiitti nu dura jiru kan jiru ofii keenya Oromoof qofa otoo hin ta'in dhuguma Afrikaa fi saba mirga dhabaa dhabe maraaf kan godhe namni keenya kana beekuu qaba. Kana beekees bira dabree hoo qabsoo kana waggaatan sadan kana qabsoo adda ka godhe Oromoon hin dammaqe. Oromoon ka ofii eenyu akka ta'e bare. Oromoon wal bare haaraf koonillee jiraatu wal bariinsa bira dabreetiin gaafa waan bitinaa gabaadhaa bahatanii alan bahinaa jee wal dhagahe wal kabajee akkasumatti wal dhageeffannee murtii biyyaa dhufurree koreen biyyaa kunillee ta'e warra koreyaa biyyaadhaa kana akka waan fayyisaaf godhuuf deemnu kana akka jala deemanii akka irratti hirmaatan deemsa qofa otoo hin ta'in abbaa qabeenyas ta'e dargaggootas ta'e waldaa dubartootas ta'e waldoonni adda addaa wanna kanarratti hirmaata guddaa koominitiin illee hirmaatatu jira. Waa'ee sanirraa hin haasofne meebii yeroo biraa itti deebinee yookiin fayyisaan fa'aa itti deebi'anii haasa'uu hin danda'anii waa hedduutu deemutu jira. Kan nama keenyaaf dhaamu biyya keessatti bahaa dhiyaa kaabaa Oromiyaa hundee Oromiyaa irraa namni keenya fayyisaaf dhufuu qaba. Fayyisaaf ammoo kan taane Oromoof ta'uu iyyuu hin danda'u akka fayyisaa kennan hin jiru. Kanaafiyyuu I think namnummaan fayyisaa Oromoo qofa osoo hin ta'in biyyummaan guutuu waan dhuftu natti fakkaata. Yoo biyyi hin dhufin ammoo Oromoo manatti nafu jedhee abdii qaba. Dhaamsi biyya sana dhumarratti simannaa kiyyarratti ani important kan hin jedhu nagaha. Namni ammeen gidda jeeqamsa keessuun galaana laatee jedhee nagaha suuta ana warra kanneen maran argee jedha.
ani nama biyya Oromiyaaf hawwaan guddadhe Oromeetti deebi'uu fi hawwiin guddee Oromiyaa waa godhuuf harmee Oromiyaatiif Oromoo jennee bakka maratti barreeffannee qaamni keenya guutuun taatuudhaan Oromiyaa jenna soo kanaafiyyuu namni keenya achi turraan nu argaa yennaa Fayyisaa Leewoo yennaa biraallee yennaa adda addaa jira kanaafiyyuu nagaa tokkoffaadhaa warra ulfeessan hundaanuu hedduu galatoomaa qabsoon kun kiyya qofaa miti qabsoo nama hedduutu duuba hafee ummitiitu na duubatti hafee jarjaraan waan warra kana dhaqqabuun dirqama waan ta'eef jarjaraan dhufuutti jira isinillee carraa kanaaf galatoomaa isin tasfaa'ee of course Leellisaa waliin dalagnaa yoomjuun galatoofadhaa because as ba'ee yeroo baay'ee yoo dubbadhee jedhu intelligensiin kiyya guddichi nama akka Leellisaa kana raanaa dhufa jechuudha samii raanaa ittiin dhufu mallaqa qabaadheen jedhu akkuma beektanii nama duuba taa'ee hedduu dalagu hundi keessanuu galatoomaa jedha gara adde seenaa guddaa galatoomee egaa qaroo Oromoo qabu durbee Oromoo keessaa kan Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksiftee yeroo jalqabaatiif seenaa koongirensii Ameerikaa keessatti waan ajaa'ibaa warra hojjette keessaa illee nama tokko jiraadhu ulfaadhu. Mee gara obbo Leellisaatti dhufa. Mee otoo hin xumuriin dura obbo Leellisaan akkuma beekamu waggoottan Oromoo protestii waliin isinis qabsoo tokko keessa turtan cinaatti Grand Afaan Oromoo Project waan jedhu irratti afaan Oromoo sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka ta'u akkasumas afaan teknooloojiitiin akka sirriitti wal simatuu fi waggoottan darban kana projektii wayii hojjechaa jirtan. Projektiin keessan maalirra jira gara biyyaa galaa jiramoo Ameerikaadhuma diiyaaspooraadhuma turamoo mee walumaa galatti maalirra jira Grand Afaan Oromoo Project? Ayyee galatoomi waan kana kaasuu keetiif Grand Afaan Oromoo koo beekamu qabsoon kunis yeroo itti finiintee deemtetti egaa humna keenya iddoo adda addaatti bittinsinee hin dandeenyu jechuudhaan fookasii kunoo seenaadhuma kana kan na dhaabsise tokkoyyuu gara caalu egaa humna koo walakkaa waan nurraa nyaattee fi egaa gara sanatti fookasii goone jechuudha. Amma irra deebinee maree guddaa godhaa turre gidduu kana ogeessota Grand Afaan Oromooti wajjin keessumaatii warri yeroo qubee deebisaa jedhamee aabaa caadaa deebisaa jedhan sana kan maal jedhan laagim jedhanii kan qubee jijjiiran sanarraa yeroo sana dhaabne jechuun hin danda'ama editii gochuu sana waan xiqqoo ishee nutti ulfaatee fi amma garuu seenaan harkatti qabattee deemaa jirti jechuudha. Grand work isaa kana qee jalqabu seenaadha. Achi immoo namooti nu wajjin hojjetaa turan illee hin jiru. Warra akka Abdiisaa Beenchaa tokko jira kan gumaacha guddaa isaa kan godhe akkasumas immoo yuunivarsiitii Jimmaarraa namooti hedduun jiru kan waliin hojjetaa turanii ammallee isaanii waliin dubbannee jirra. Seenaan illee kadhatteen yeroo boqonnaa ishee yookaan immoo guyyaa tokko lama fudhattee hojii isaa hin jalqabdi jennee yaadna nus illee immoo hamma deemnutti waan gochuun nurra jiraatu keessumaati riisoorsii guddaan biyya waan jiruu fi humni namaa ogeessotii hedduun biyya sana keessa jiru nuti illee immoo asii karaa tokkoon yaadaanis maanis wal bira dhaabbannee afaan keenya kana gara Googleetii fi Feesbuukii akkasumas immoo afaan ammayyaa gochuudhaaf jalqabne sana yeroo gabaabaa gidduutti hin xumurra jennee abdii qabnaa jechuudha. Seenaan immoo waan deemte gootutti dabaluu dandeessi. Akkuma isin jedhe iddoo Leellisaan guddaa dubbatee jira. Afaani eenyummaa namaa saba tokko nama tokko eenyummaan isaa beektaa afaan isaa aadaa isaati. Amantaa yoo taate yoo waaqeffataa kennaa taate malee kuwwan addatti walitti galanii jiranii. So kanaafuu afaani hundee eenyummaa Oromooti. Fookasii keenya guddaa afaan ammayyaa godhuu fi afaan akkuma agartu dhiyoo kana afaan federaalaa afaan biyya addunyaa irratti galaa jira. Kanaafuu dafnee dhaqqabsiisnee afaan ofitti da'oo barbaadan akka mootummaan Ameerikaa godhe kana saboottan biraa biyyoonni biraa Chaayinaas ta'ee yoo da'oo barbaadan jiraachuu qaba. So kanarratti humni guddaan akkuma Leellisaan jedhu humni guddaan biyya jira. Beekaan guddaan biyya jira. Kanaaf qabsoo walitti fidanii sanumaaf wanta akka nambisnee akkuma dhageette Leellisaan hunda fa'aa godhee natti kennee jira qophaa'anii. Grand Afaan Oromoo Projectii gara biyyaatti galchaa jirta jechuudha. Innillee galaa jira. Ayyeegaa galatooma dhumarratti obbo Leellisaa hiikateef carraa dhumaa kennaa waa'ee deemsa Fayyisaa Atileet Fayyisaa Leellisaa akkasumas delegeeshinii koongirensii haa ta'u walumaa galatti yaada ergaa xumuraa dabarfachuu waan anirraallee hambisee yoo kan itti dabartu ta'e walumaa galatti akka yaada kee guduunfattu.
Ayyee galatoomi dhuma irratti wanti jechuu barbaadu maal wareegama gurbaanni mucaan kun kenne Fayyisaan kenne waan xiqqoo miti. Mee jalqaba wanti xinnoo wanti jechuu barbaadu mucaan kun tarkaanfii kana gaafa fudhate tokkoffaa lubbuu maatii isaa ijoollee isaa warra isaatii irratti balaan akka ga'u inuma beeka ture wanti fedhe dhufu jedhee godhe Oromoodhaaf jecha. Isa duwwaatu hin taane immoo faayinaanshaali maallaqa dinagdeedhaan illee baay'ee miidhaa guddaan akka irra ga'e inuma beekama. Utuu biyya jiraateetu nagaadhaan akka warra kaanii sammuu tokkichaan piraaktisii godhaa jiraate yoona maaraatooniis fiigee gurbaan kun sadarkaa guddaa nama jiru ta'a. Amma garuu biyya kana jiraachuun isaa akka inni fokkasii godhee fiigicha isaatiifis hin shaakallee akka inni kompitiishinii jiru irratti illee inni injifanne taasiseera jechuudha. Xiqqoo ishee miidhaarraan ga'eera. Kanaaf mootummaan Itoophiyaas mootummaan naannoo Oromiyaas qeerroonis uummati Oromoo hundumtuu gaafa inni galu yeroo inni galutti waan danda'aniin akka bira dhaabbatanii gargaaran gargaarsa duwwaatu hin taane akka simatan keessumaati. Fakkeenyaaf amma yeroo Fayyisaan achitti fiige sana anis Biraazil gaafa deemee ture uummata Oromoo diyaasporaa kun maallaqa guddaa walitti guuruudhaan akka inni setilii godhee yaaddoon tokko ammarraa cabu godhee ture. Amma immoo abdii guddaa nuti qabnu uummata keenya biyya keessa jiru mootummaan illee itti dabalamee mootummaan naannoo Oromiyaa illee itti dabalamee akkasumas namooti dhimma Oromootiif quuqan itti dabalanii akka gaariitti akka isaan simatanii akka gaariitti akka isaan keessummeessanii waan inni godhe kana at least dachaa akka isaan deebisaniif hinuma godhu jedheen abdii qaba. Egaa uummata Oromoo irraas abdii qabna. Innis immoo qabsoo kana sadarkaa kanarraa warra ga'uudhaan qooda guddaa fudhate keessaa tokko waan ta'eef ergaan konni guddaan mootummaa Oromiyaas mootummaa Itoophiyaas konsiidarii kan nuti gochuu qabnu utuu biyya jiraateetu akka warra kaanii horii isaa duwwaadhaaf jedhee jiraateeti yoona at least waan guddaa hojjechuu danda'a ture isee kanas bira haa dhaabannuun jedha. Carraa kana waan nu kennitanii fi baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Ayyeegaa keessummoonni keenya addee seenaa jimjimoo akkasumas obbo Leellisaa hiikaa haala imala atileet gooticha Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa akkasumas imala addee seenaa jimjimoo gidduu kana dilbata dhufuu gara Oromiyaatti taasistu akkasumas obbo Leellisaa hiikaa atileet Fayyisaa Leellisaa qabatanii akkasumas delegeeshinii tiimii isaanii waliin gara biyyaatti yeroo dhiyoo kan imalan ta'a. Maarree haala kanarratti ibsa bal'aa uummata keenyaaf nu gochuu keessaniif maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa horaa bulaa jiraadhaa jedha. Hayyee galatooma ulfaadhaa isinis. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork turtiin addee seenaa jimjimoo fi obbo Leellisaa hiikaa wajjin waa'ee biyyatti deebi'uu atileet Fayyisaa Leellisaa irratti marii gabaabaa taasifnee kana fakkaata. Maarree haga dhumaatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa jechaa torban sagantaa biraatii walitti deebinaa turtii gaarii. Bakka dhiirritti godhu Fayyisaa fayyaa namaa wallaalee madaa namaa lubbuu du'an oolanii seenaa ofii tafanii shufeerichi maal godhi xayyaaraa qilleensa fakkaachisa injifannoon galuuboo baraadhaa qimimmaan si boojisa Fayyisaan fayyisuma kamiila lamaan arigee qabu dhabeessa lubbuun lama dangoora dhiyaa'ee laphee qabu. Satan, የህዝቤን ጭቆና ይነጋል አይመሽም ቆርጠን ተነስተናል ወደ ኋላ አንልም አለ ገና የፈይሳ አለ ገና በሽተወቶ አለ ገና ይደገማል እንደገና አለ ገና ያ ፈይሳ የኛ ጀግና ገና አለ ገና ታሪክ ሰራ እንደገና ገና አለ ገና አለ ገና